Aappii Baadaa VPN Proom kan jedhu aappii kana namoonni hedduun yeroo ammaa kana itti dalagsiifachuudhaaf hedduutti rakkachaa jirtanii. Aappiin kun waan of haaromseef siistema isaa akkamitti akka itti fayyadamtan isin agarsiisa. Nu faana tura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'a aappii Baadaa VPN Proom kan jedhu aappii kana isinii qabadhe dhufe. Aappii kana namoonni hedduun karaa warroonni Saudi Arabiyaa keessa jiraatan keessaa zaynii fi mobaayilii kan baatiitti kan itti fayyadamtan irra guddaan keessan yeroo ammaa kana aappii kana akkaataa itti fayyadamaa jirtan siistema waan jijjiirateefu nama hedduudhaaf rakkina ta'ee waan jiruufu aappii kana akkamitti akka itti fayyadamuu qabdan isin agarsiisa. Nu faana tura. Warroonni gara chaanaala kiyyaa dhuftan anaa dhufuu isiniin jedha. Dabtuu been jedhama. Chaanaala kiyyaa like, share, subscribe gochuun dagatinaadha. Barnoonni kiyya har'aa akkuma isin mata duree aappii kana akkamitti akka fayyadamtan isin agarsiisa. Yeroo ammaa kana aappiin kun sawaan akka firii isarratti dalagu sawaa gallakkiseera. Warroonni sawaa qabdan itti fayyadamaa isiniin jedha. Akkamitti akka itti fayyadamtan immoo isin agarsiisa. Karaa salphaa karaa gadii kana seentanii sawaan kunoo amma hedduu tarreesseera. Tokko kana katti aanumoon irraa olii kana kan lamaan jechaadha. Ka irratti sawaa firii dalagaa jiru asitti gad dhuftanii immoo dhuma kanarratti kan argamu kunoo sawaa firii Proom kan jedhu kanarratti jechaadha. Asirratti sawaa isinii dalagaa. Garuu gorsa kiyya asirratti warroonni aappii kanaan intarneeta bilaasha fayyadamtan jettan hedduu bu'aa qabeessa miti. Intarneetni bilaashii yeroo ammaa gonkumaa dhaabbataan hin jiru. Warra akka carraa horii xiqqoodhaan yeroo dheeraaf isaanii dalagu jiraatu ta'e malee kafaltiin alatti aappii dhumti fedhe yoo dalagee yeroo muraasa achi isinii dalaguu waan danda'u wanni isin godhuu qabdan warroonni baatii tokko guutuutti horii keessanii reyaala 60 baatii bulii 30 guutuu banaa isinii dalaga aappii kanaanii. Ani aappii kanaan amma mobaayilii kana fayyadamaa jiru. Mobaayiliin siistema garagaraa qaba. Siistema isaa akkuma argaa jirtan siistema mobaayilii asirraa qabuun gonkumaan waan dalagu jechaadha. Siistema mobaayilii asirraa qabu dalagullee hedduu takka dadhabaadha. Garuu karaan isin itti fayyadamtan karaan amma ani isin agarsiisu kana tokkoffaa ani amma karaa jalaatiin kunoo karaa gadiitiin snaapirraan kaadheera. Kunoo argaa jirta snaapchaatirra kaatanii karaa oliitiin immoo aappii Suudii kan jedhu kanarratti kan alaabaa qabu kanas asitti immoo gad dhuftanii bakka kana jecha albeek bakka kanarratti hin dalagaa jechaadha. Asirraa fi ka Suudii kanarratti dalagaa. Kana lamaarratti akka ajaa'ibaa isinii dalagaa jechaadha. Aappii kun immoo sa'aa dheereeffatanii yoo sa'aan akka carraa osoo isin hin dheereeffatin kasin jalaa dhumu ta'e aappiin kun dirqama kileer daataa godhuun sinirraa eegama jechaadha. Maaliif kileer daataa godhuun hedduu bu'a qabeessa. Kileer daataa jechuun kunoo bakka kana jechaadha. Asirra yeroo cuqaastan simbaasee sindachaasa jecha. Simbaasee yeroo sindachaasu san wantoota kana yeroo jalqabaatiif siniif fidu. Kana yeroo jalqabaatiif fidu lakkoofsuma qofa kaha. Maal gootanii ka gubbaa kanarra kaahatan jechaadha. Ka gubbaa kanarra kaahataniiti ka gara gadii kana immoo ka gara gadii kana asirra kaahatan jecha. Ka gara gadii kana bakka Google jedhu kan mallattoo tokko irra kaa'ee isin agarsiisa. Kunoo Google kanarra keessan Google kanarra kaahatanii jecha yeroo jalqabaatiif. Yeroo kanarra kaahatan of cufeeti deebi'a jecha. Of cufee yeroo deebi'u wantoota kana hunda isinii fiduu danda'a. Isinii fida gara gadiitiin Snapchat, gara gubbaatiin immoo kan amma isin agarsiise kanarra kaahatanii jecha. Akkasumas immoo ammas tuqaa olii tana sarara sadii tana tuqxanii asitti online update keedhu jechaadha. Online update keedhu kanarra cuqaaftanii update yoo ka barbaadu ta'e yoo kaampaaniin isaa kan of haaromsu ta'e asirra cuqaastaniiti update gootanii jecha. Akkasumas odeeffannoo aappiilee kana karaa garagaraan barnoota guyyuu irraa gadhiisuu fi biyyoota garagaraa biyyoota hedduu keessatti amma babal'ataa dhufaa jira. Aappii kana amma dura balleessanii irra deebiidhaan aappiin kun kan tolfamee dhufe jechaadha.
aappii kana karaa salphaadhaan telegiraama isaanii keessa seentanii telegiraamii isaanii kunoo asirra bakka kana telegiraamii isaaniiti asirra cuwaastan kallattummaan telegiraama isaanii keessa singalcha jechaadha. Telegiraama isaanii keessa yeroo singalche kallattiidhumaan barnoota isaanii hordoftan wantoota isaan keessatti dabarsaa oolan hordoftanii jechaadha. Kunoo waan interneeta cufee tureefin akkana cuwaasanii kunoo karaa gubbaa kanaan kallattummaan barnoonni telegiraama mataa ofii keessa mataa isaanii keessa singalcha akkasitti adda baafatanii jechaadha. Kunoo eessarratti akka dalagu biyyoota garaagaraa biyyoota hunda irra dalaguu irratti akkatti isinii gadhiisa. Kunoo amma sawaa dalaguusaa karaa kanaan gadhiisee jira asirratti argattanii sawaa jechaadha. Garuu firii dalaguun isaa yeroo muraasaa fi akkatti wantoota garaagaraa inni irratti fayyadamu isinii gabbaasaa jechaadha. Sawaan ta'eef akkanatti itti fayyadamaa isiniin jedha. Barnoonni kiyya har'aa kanuma viidiyoon kiyya isinitti like share subscribe gochuun ta'agatinaadha. Waan irra nu dalagaa jettan komentii jalaa barreessaa galatooma.